kan orma fayyadu lammii isaa baqate gaaf tokko deebi'aa abjuu isaa fixate budeen abbaan dhalche. Artistiin Daadhii Galaan godina Shawaa Bahaa aanaa Liban Cuqqaalaa ganda Jaarraa Goroo bakka Buyyamaa jedhamutti dhalate. Haadha isaa Aaddee Likkee Damisee fi abbaa isaa Obbo Galaa Wadaajoo irraa bara 1968tti dhalate. Barnoota sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa Bishooftutti barate. Daadhii Galaan akkuma ijoollee baadiyyaa maatii isaatiif loon tiskuun gargaaraa ture. Sana booda fedhiin aartii qabu ijoollummaa isaatii jalqabee dabalaa waan dhufeef yeroo mana barnootaa turetti gumii dargaggoota afaan Oromoo keessatti waloloo fi diraamaa hojjechaa ture. Hiriyoottan isaa waliin barataan akka jedhanitti Daadhiin sirbootaa fi diraamaawwan hojjetu keessatti cunqursaa Oromoorra gahaa ture mul'isuu waan hojjetuuf yeroo hunda reebichaa fi hidhaaf saaxilamaa ture. Yeroo hundas kitaabota seenaa dubbisuu fi maanguddoowwan seenaa qorachuun nama dabarsudha. Bara 2007tti immoo kitaaba isaa jalqabaa Aangoon Sanyii Dhaalan jedhu barreesse uummataan ga'e. Kitaabni kun seenaa uummata Oromoo wareegama uummatichaa seenaa gaggabaaboo 137 kan of keessaa kan hammatedha. Bara 2011tti immoo kitaaba seenaa mata dureen isaa Boolla Nugusaa Nyaate jedhu dubbistootaaf gumaacheera. Kitaabni kun yaadannoo Liibiyaa taate jedhu gumaata aartii isaa kan biraa sirboota baay'ee fi albamoota gumaachuun guddina aartii Oromoo keessatti dhaamaa ture. Daadhiin weellisaa, barreessaa akkasumas walaloo fi yeedaloo qopheessuudhaan beekama. Viidiyoo fi sagaleewwan 15 uummata biraan kan ga'e yoo ta'u sirboottan isaa jaalataman keessaa Boottii Jilbaa, Jabaa Maaltu Jibbaa, Oromiyaa Muummee, Gaafiin Qabaa, Imimmaan Hiyyeessaa. Sirba Imimmaan Hiyyeessaa jedhu keessatti meeqatu lafa isaa dhabee rakkatee warshaan dureessaa lafa Oromiyaa fudhatee Imimmaan Hiyyeessaa cubbuu qabaa maayis nama ni dhaqqabaa jechuun miidhama qonnaan bultootaa lafa isaanirraa buqqaan aartiidhaan nama ibsedha. Oromiyaan achi buutee isaanii kan dhabdee sirba Gaaffii Qabaa jedhuun dhiyeenya kanatti uummata biraan ga'ee ture. Isaa keessaa Gaaffiin Qabaa ammas Gaaffiin Qabaa gara gubannee nadhii gammadaa sidhamnee jechuun weellisaan kun weellisee ture. Weellisaa fi barreessaan Daadhii Galaan Guraandhala 4 bara 2011tti aanaa Liban Cuqqaalaa bakka Ashuffee jedhamutti sagantaa eebba hoteelaa irratti rasaasa gammachuudhaaf dhukaafamee rukutamee umurii isaa waggaa 43tti du'aan boqote. Artistiin Daadhii Galaan uummata Oromiyaa jecha baay'ee dhama'ee baay'ee xaaree aartiidhaan hojii isaa uummata jaalalaa fi kabaja qabu agarsiiseera. Daadhii Galaan seenaa fi uummata Oromiyaa biratti jaalala guddaa kan qabu bara baraan ni yaadatama. Qophiin kiyyaa har'a asumarratti callisee bulee gowwaa fe'anamni kanuu ittoo alagaa obboon fayyu isa dhugaa dubbatee borrisee hayyu garaa kutattee kutata lamni callisee bulee gowwaa fe'anamni kanuu ittoo alagaa obboon fayyu isa dhugaa dubbatee borrisee hayyu.